nagaa fi araarri naannoo Tigraayitti dhufee bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa keessattis dhufuu qabaa kan jedhudha. Oromiyaan nagaa hin qabdu jennee jirra. Tigraayis kaleessa nagaa hin qabdu turte har'a hanga tokko jechuudha namni bahee galaa. Kan hidhatee waliin haa ta'u, kan hidhannee waliin haa ta'u, qaama kana keessatti gahee qabu hunda waliinuu taa'amee mari'atamee maal wayya nagaa uummata keenyaa fi Oromoon akkamitti nagaan bahee galu qaba jennee yoo mari'annee wanni ulfaataan lafa kanarra hin jiru jechuudha. Kanarraa kaaneetu keessoon keenya waan laafeef keessoon keenya tokkummaan Oromoo waan dhaabbataa deemeef diinni alaa daangaa keenya sarbuun diinni alaa qawwee hidhatee dhufee Oromoo miidhuun caalaa waan nama qaanessu hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon keessaa nagaaf iyyuu qaba. Oromoon alaa nagaaf iyyuu qaba. Wantoota xixiqqaa irratti wal sakaalaa ooluu, wal jibbaa ooluun barbaachisaa miti. Rakkachuun Oromoo tokko rakkachuu Oromoo biraati. Salphachuun Oromoo tokko salphachuu Oromoo biraati. Daangaa kana immoo kan Oromoo hundaati. Kanaaf haala kanaaf callisuu hin qabnu yaada jedhurraa kaaneetu jechuudha kan nuti ibsa kanaa baafne. Dheerachuu isaatu boqonnaa nu dhorkee. Kanaaf jennee karaa kanatu wayyaa jennee amanuti. Kanaaf miti kan jedhus immoo haa wajjas. Miti lakkii karaa kanaan hin ta'u karaan jedhe malee kan jedhus immoo gadi bahee ejjennoo isaa ibsuu danda'a. Nuti garuu akka bakka bu'aa uummataatti kan jenne araara akkuma kaabatti araarri bu'e Oromiyaafis nagaan araarri qabu jechaa jira nuti amma jechuudha. Bakkitti isin uummata bakka buutanii dhuftanis gama lixaati. Uummata dhaxxanii mariisistuu rakkoo uummanni keessa jiru sababa rakkoon kun dhufeef akkamiin hubattu isin akka miseensa paarlaamaa tokkootti? Araara kana qaamoleen hin feene jiru keessumaa finxaalayyiin naannoo Amaaraa araara kana itti hin gammanne hundi isaanii jechuudha. Paarlaamaa keessattis kan isaan dubbatan, bakkoota adda addaattis kan isaan dubbatan, araarri kana hin gammanne isaan kan barbaadan dhaqanii caccabsanii uummata Tigraay jedhamu kana lafarraa balleessanii deebi'uu barbaadu turan jechuudha. Garuu haala kana waan qaamni siyaasaa hubateef ni ga'a jedhamee gamaaf gamanaan araarri bu'e jechuudha. Araarri buusaa hedduu gammanneera jechuudha. Liqimsuuf akkaataan itti deeman kun gaarii miti jechuudha. Biyya kana keessatti namni akkas daangaa dhiibu, naannoon akkas daangaa dhiibu hin jiru. Karaa Beenishaangul ni dhiibu, Oromiyaa karaa hunda ni dhiibu, karaa Affaar ni dhiibu. Lafa waan jedhamu jechuudha. Kunoo daangaa Oromiyaa olaaltan karaa 2-3 isaanumatu dhiiba. Kanaaf ammallee maqaa qaama hidhate balleessinaa, maaloo balleessina jechuudhaan cabsanii Wallaggatti seenanii qabeenya saasaamanii horii ooffatanii deebi'anii akka Oromootti kun nuuf salphina dhugaa dubbachuuf. Akka bakka bu'aattis nuuf salphina jechuudha. Haa ta'u garuu dhugaa dubbachuuf isaan irrattis guyyoota 2-3 kan akkuma isin hunduu quba qabdan tarkaanfiin sirriin irratti fudhatamee haalli jiru har'a tasgabbaa'eera jechuudha. Kanaaf ani akka bakka bu'aa uummata tokkotti qaama mootummaa, qaama nageenyaa, paartii fi mootummaa hedduun galateeffadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan hin beekuuf jechuudha.